الجبار. ألاكم وبيديتي متى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Egaa hordoftoonni kiyya bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabu isiniin jecha. Egaa obboleettiin kiyya na cinaatti argamtu kuni akkuma viidiyoo garaagaraa yeroo baay'ee isinii maxxansaa ture namoota qaamaan miidhamoo ta'anii uumamaanis ta'ee guyyaa keessa qaamaan miidhamoo ta'an baay'ee gargaaraa turreerraa yoo xiqqaa hanga ammaatti nama 7 gargaarree jirra jechuudha isheedhuma waliin gara fuulduraattis waan rabbi jaallatu namni jaallatu waliin goona jennee abdii guutuu qabna jechuudha. Har'as egaa akkuma Dheengadda gara magaalaa Aggaaroo deemuudhaan jechuudha gargaarsa isin gootaniin bakka daldalaa akka isheen qabaattu yookaan suuqii akka isheen banatti ofiif daa'imman ishee guddistu jechuudha. Abbaan manaa ishee illee qaamaan miidhamaadha jechuudha. Viidiyoo sana arganii namoonni baay'een obboloonni koo biyyoota garaagaraa jiran jechuudha gargaarsa garaagaraa gochaa fi turaniiru jechuudha. Guyyaa har'aa kanas jechuudha maallaqa ergameef jechuudha bakka keessummoonni jechuudha qeerroo magaalaa Jimmaa namoonni gurguddoon tokko argamanitti jechuudha. Amaanaa isin ergitan jechuudha obboleettii keenya Miskuudhaaf kennuuf dhufee jira jechuudha. Har'a maallaqni dhufee natti kennamee jiru yookaan isheedhaaf fide jechuudha. Qarshii 13,000 fi birrii 60 jechuudha. Kan na qaqqabe qarshii kana bakka jaarsoliin jiranutti bakka isheen jirtutti lakkaa'een amaanaa keessan isiniif kenna jechuudha. Qarshiin kun qarshii 13,000 fi birrii 60 jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 Jahaatami 5 jahaatami 6 jahaatami 7 jahaatami 8 jahaatami 9 torbaatamii 1 torbaatamii 2 torbaatamii 3 torbaatamii 4 torbaatamii 5 torbaatamii 7 torbaatamii 8 torbaatamii 9 80 81 82 83 84 85 sagaltama 91 92 93 94 95 96 97 dhibba tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha jaha torba kudha saddeet kudha sagal digdama digdamii tokko digdamii lama digdamii sadii digdamii afur digdamii shan digdamii jaha digdamii torba digdamii saddeet digdamii sagal soddoma birrii 60 jechuudha. Birrii 13,000 fi birrii 60 jechuudha. Bakka qeerroof qarreen jiranitti bakka qeerroon jiranitti jechuudha. Bakka isheenii fi daa'imni ishee jiranitti amaanaa keessan kunoo kenneen jira jechuudha. Qarshii 13,000 fi birrii 60 jechuudha. Isaanis mee waan kana irratti akka yaadanaa kennaniif obbo Asaffaa Charuu Baraadhaa barreessaa Gadaa Maccaa fi barsiisaa Asaffaa Charuu yaada kanaa kennan kabajaan isaan gaafadha. Obbo Asaffaaf yaada isaanii akkanaa kennan kabajaan gaafadha. Tole gaani sagantaa kanarratti affeeramee kan asitti dhufe tokko namni ani arge kun nama miidhaan hojjettee hin deemnee fi nama mucaa daa'ima qabattee deemtudha. Kan ammoo qarshii kanaa amantummaa fi qulqullummaadhaan nama barbaadamu san biraan gahuudhaaf dhufteen ilaaluu qabda innaan ani dhufe. Haaluma ni dhufeenis qarshii 13,000 fi birrii 60 ija koo duratti kennamuus argeera. Gama biraatiin ani haalli akka kanaa namni innaa fayyaa qabu namatti hin beekamu. Innaa fayyaa dhabe garuu ammam akka jireenyi lafa kanarraa namatti ulfaatu wanti nama argisiisu jira. Kunis immoo obboleessi keenya mucaan ijoollummaadhaan kana yaadee namni har'a ani qeerroodha ani maaliidha faayidaa dhuunfaa ofii dursu dhiisee faayidaa nama qaama miidhamaa ta'e yaaduunsaa waan nama birattis rabbi birattis jaalatamaa ta'e ta'uudha kan inni ilaalu. Gama biraatiin namoonni immoo dhimma kana akka inni gargaaruuf haala mijeessanii fi akka inni nama kana biraan ga'uuf as ergitan guddifnee isin galateeffanna jechuun barbaada. Maaliif namni akka kanaa gaafa gargaaramu isinis rabbi biraayis galata guddaa qabdu. Kanaaf ani akka walumaa galatti waan godhame kanattis baay'ee gammadeera. Wanti godhame kun immoo na fuulduratti birriin 13,000 fi birriin 60 aadde Miskuu mucaashii wajjin
dargaggoo abdiirraa kennamuu fi arguu kiyya ragaa boofalas ta'ee jira jechuudha. Ayyee galatoomaa barsiisaa Asaffaa Charuumee bakka bu'aa KFO godina Jimmaa qabsaa keenya Umar Xaayirillee asitti argama jechuudha. Umar Xaayir yaada isaa akkanaa kennu kabajaan hin gaafadhaani. Guddaa laalaatti hojjechaa jirtu. Sa'aatii ammaatti namni walii yaaduun yeroo itti baay'ee gadi bu'aa ta'etti ati rakkataa kan keenyaa namoota rakkina qaamaa qaban yookaan deemtee hordoftee waan itti godhattu miidiyaarraan yeroo dheeraa si hordofaa turre har'a qaama egaasii kana godhuu fi akka carraa ta'ee si garree waan baay'ee nutti tolu. Harmeen kun nama gargaaramuu qabduu fi sida otoo Oromoon kun dinagdee irraa fagaannee jiraachuu kan keenya malee sila nama tokkotu jireenya isii qajeelchuu danda'a ture. Amma immoo mataa ijoollee ilmaan Oromoo bakka garaagaraa jiranii walitti qabdee gargaarsa kana gochuu kan keetii fi baay'ee itti gammannaa. Warri gargaartanis immoo baay'ee galatoomaa. Aadaan akkanaa kun jajjabaatee itti fufuu qabaa. Atis immoo jabaattee sochii kan kee kana dhuunfaarraa gara NGO wayitti jijjiirteeyyuu waan guddaa hojjetta jennee abdannaa Rabbi si haa gargaaru. Inshaallah galatoomis ni jedha. Injiinar Anwaar Mahammad Siraajis kunuun bukkeetti argama. Innis sagantaa kana irratti egaa kabajaa waamee akkanaa yaada naa kennuuf fideen jira. Isarraallee yaada fudhanna jechuudha. Ayyee hunda dura sosochii ati akka dhuunfaa akka ittiin taasifteen baay'ee galatoomis ni jedha. Aadaan akkanaa waan jajjabeeffamuu qabudha. Kana jechuunis wantoota irratti hojjetaa jirtu bara namni waan baay'eedhaan wal qoqqoodee dawoo siyaasaa addaa keessa galee namummaa wal irraa dinaayii godhaa jiru kana keessatti kana jechuun namummaa jechuun kanadha. Kanaafuu nama qaama hir'uu barii namni yeroo kanatti akkuma barsiisaan Asaffaa dubbatanii bara namni fayyaanuu sosocho'ee ifaajee dhama'ee of bulchuu dadhabaa jiru kana keessatti qaama hir'uun akkam akka jarri rakkatanuu isaantu beeka. Kana waan ta'eef ati immoo laalaan isaanii laalaa kooti jettee umurii dargaggummaa kan keetiin ofii kan keetiillee utuu waan adda ta'e qabeenya tokkoyyuu hin qabaatin isaan gargaaruudhaaf warraaqsa akkanaa gootee milkaa'uun kan kee baay'ee waan nama gammachiisudha. Atis kanumaan jajjabaadhuu itti fufisiin jenna. Warri dhaamsa kan keellee si gargaaranii ergaa kan kee fudhatanii namoota akkanaatiif obboleeyyan isaaniitiif gargaarsa godhanii hedduu galatoomanii dhugaa dubbachuuf kun waan baay'ee nama gammachiisudha. Galata guddaas qabu. Akka koree taajjabbiitti nu waamtee taajjabnee qarshii 13,000 fi birrii 60 harka keenyaan lakkoofne ilaallee adde Miskuudhaaf kennineerraa galatoomii isinis galatoomaa hundi keessaniyyuu. Ayyee galatoomaa isiniin jechaa qaama miidhamtuu obboleettiin keenya Miskuu egaa isheenillee yaada ishee akka nuu kennitu maaltu akka isheetti dhaga'ame Dheengadda manni jalqabamee qarshiin hojiillee kennamee fi walumaa galatti jechuudha naannoo qarshii 20,000 tilmaamamu obboleettii keenya kanaaf goonee jirra jechuudha. Kanaafuu mee isheerraallee yaada fudhanna jechuudha. Mee Miskuu yaada kee kenniif ijoollee si gargaaraa jiraniin obboloota shamarranii biyyoota Arabaa keessa jiraatan biyyoota garaagaraa jiraatan obboloota dhiiraa baay'eetu si gargaaraa jira jechuudha. Mee isaan anas hin beekanu sis hin beekanu rabbummaaf jecha si bira dhaabataa jiru jechaadha. Mee isaaniin mee yaada kee qarshiin meeqa akka sirka kee sirriitti sagalee kee ol kaasi yaada kee. Yaani kan koo sagalee sirriitti kaasi. Yaani kan koo birriin 20,000 qabeera. Jara kana immoo akka jarrina gargaaran hanqas maras rabbiin gargaarsa. Alamii addunyaa jaraaf kennu sis immoo beekumsa guddaa Rabbi siif dabalu. Har'as baris beekumsa guddaa Rabbi siif kennu gargaarteetti. Jara immoo waan jarri yaada jaraa kana Rabbiin bakka dhaabu. Beekumsa gaarii Rabbi nama siif dabalu. Kanaafuu obboleettiin keenya qaama miidhamtuu Miskuu Nuuraagaa abbaa manaa isheellee qaama miidhamaadha Mahamuud jedhama Dheengadda agartaniitu yeroo mana ijaaru jechuudha. Egaa baay'ee galata guddaa isin galfatteetti afaaniin dubbattee isin galateeffachuu dadhabdus dubbachuuf isheedhaan mija'uu